har'a ganamaan ka'een jecha armeen koo baran dura biyya Arabaa deeme jette tokko yaadadhe. Samiirra ol ilaaltee aroopilaanii deemu argitee akkas jette naan jedhan ergan biyya Arabaatii galee. Yaa aroopilaanii nana mucaa koo ishii fuutee manaa baate sana eessaan geessee talaataa jette jedhanii natti himan ergan biyya Arabaatii deebi'ee galeehanii ergan biyya Arabaatii deebi'ee galeehanii. Guyyicha gaafasii gaafan kana dhaga'u dhugaadha dhugaa baay'een boo'ehan. Ati kiyyaa amma kana mul'uu naaf yaaddii hedaa amma kana mul'uu naaf yaaddii hedaa jedheenan yaaduu jalqabe. Baruma sanaa yookiin immoo guyyaan jalqabaan biyya Arabaa deemu immaan koo daandii irratti na gaggeessite. Daandii yeroon jedhu daandii konkolaataa yookiin immoo namoonni baay'een irratti argaman jechuu kooti. Chaaw immaa koo jedhee yeroon ani biraa deemu san boochee imimmaan ishee xaxaxaragattee dhalagoo nagaan dhaqi ormii fira siif haa ta'u ati ormaan haadha siif haa taatu naan jette. Ammas yeroo kanatti yeroo ishiin boochu obsuu hin dandeenye imimmaan koo kulululul yeroon ani godhutti daandii deemta waan ta'eef hin booyin dhalakoo jireenya maalaan godharee nagaan dhaqikaa milkaa'e naan jette. Anis eddan konkolaataa keessa seenee booddee shufeera konkolaataa oofuun akkasin jedhe maaloo hin deemin armeen koo as ilaaltee makiinaan ani ittiin adeemu kana ilaaltee boochee sharbiidhaan imimmaan ishee xaxaragachaa jirti. Deemtee haa fagaattu ammasitti adaraa haadha si deessee maaloo hin deemin jedhe. Warra achi keessa jiran warri konkolaataa sana keessa jiran baay'ee gaddanii jedhanii hidhii isaanii xuxuuxuu jalqaban. Anis maalan godharee jireenya koo jijjiiruufi asitti baay'ee dadhabeera. Hojii humnaan hojjechaa jira. Garuu jireenyi kun naaf darbuu dideera. Yoon achi deeme naaf darba jedheen anoo kaayyeffadhe isayyuu waggoota baay'een booda yoo xiqqaate waggaa 3 na jalaa ture. Kinoo hammanaa dhufe innaa sana illee otuma sii banamee milkooftee nagaan deemtee lafa kaayyoo keetii geessee naan jettee natti dubbatti ture. Har'a immoo garaa haadhaati waan ta'eef irra deddeebitee na ilaaltee bo'aa jirti. Jireenyi kana kinoo yaa sabaaf jedheen itti dubbadhe. Anis yeroo kanatti garaan koo na boora'ee armeen koo osoo imimmaan ishee xaxaxaragattu booddee dhokattee yeroo isiniin jedhu daandiirraa shaffaxxee deemte jechuu kiyyadha. Ani imimmaan koo dhangalaasee eddan jedhee booddee bakka namni imimmaan koo narratti arguu hin qabu jedhee of keessatti imimmaan koo gadi lilliqimsu yeroon ani jalqabutti ammas obboloonni koo chaaw jedhee deemeen suni yeroon dhufee Aeropilaanii yaabbachuuf boolee ga'utti chaaw nagaan dhaqinaan jedhanii na jajjabeessanii na bukkee dhaabbatanii nagaan naan jedhan sun hundinuu bilbilanii natti boo'uu jalqaban.
anis yeroo kanatti maaloo natti hin boo'inaa kaa anoo karaan deemaa chaa'u nagaadhaan jedhee miti kanan simbiraa deeme maaliif natti bobboochanii garaa koo naa meemmeessitu akkamittiin deemeen akkamittiin hojjedhaa maaloo milkaa'inaan jedhaa jedheen. Ammas booda xiqqoo turte armeen koo sun chaa'u naan jette sun garaan irraan kutanne eddan obboloota koo irraa cufee booddee narratti bilbiltee narraa gargarbaataa dhala koo akka umattanan si obsaa ormatti si kennee waanuma tokko na jalaan ta'in jettee natti dubbachuu jalqabde. Uumama koo keessatti ani baay'ee gara laafetti yookiin immoo boochuun ture. Ammas boo'een jechan itti deebisu dhabeen in boochaa dhala koo si boochisuuf mitime garaa dhalaatu na dadhabee akka umattan si obsaa dhala koo narraa gargar baatee kan deemaa jirtu silaa biyya ormaati afaan hin beektu homaa hin beektu maalum sitti ta'a laata gammoojjii moo baddaadhaa naan jette amma tachi geessee bilbila naa bilbiltee kanarra gaheera jettutti dhala koo ani tokkollee garaa kutachuu fi jabaachuu hin danda'u naan jette. Yoo ati akkas naan jetteyyuu nagaa kooti yoo ati naan jetteyyuu ani garaa kutachuu hin danda'u amma tokko garuu keessi koo hin qabbanaa garaan dhalaa hin dhukkuba waan ta'eef naan jette. Yeroo kanatti baqqaa himmaa koo maaloo callee dhikaa hin boohinii baqqaa anas na jajjabeessi malee jedheen otuma ishiin irratti haasawaa jirtu ka'aa hin deemna jedhanii amman aerooppilaanii keessaa seenutti itti haasa'e sanaa booddee nootorkiin gargar cite. Anis dhufeen egaa biyya hormaa seene ergan biyya hormaa kana seenee akkuma nama kamiyyuu na fudhatanii gara mana isaanii na galchan. Egaa ani yeroo kanatti armee koof osoo hin taane nama biraaf bilbilee gaheeraa rakkoon hin jiru na fudhataniiru jedheeni rakkoo manicha keessaa maalaan hubadheere amma garuu waa'ee isaa dubbadhu baay'ee dheeratanii ji'a lamaan booddee yookiin immoo ji'a tokko mindaa koo erga fudhadhee bilbila bitadheen akkuma nama kamii onlaayinii garaagaraa seeneen jalqaba irratti obboleessa koo dubbise. Yeroo kanatti waaw akkam namatti tolaa sii mijatee ji'a tokko keessatti akkamittiin bilbila bitattee warri si dura deeman iyyuu kinoo ebeluun iyyuu hin bitannee waggaa tokko fixan lama fixaniiru naan jedhanii gooddanyuma koo yookiin immoo safara koo kan biyya harabaa imalte tokko natti himan. Galata Waaqayyoo omaan jedhu jedheen anis isaaniif deebisee sanaa booddee garuu ji'a lama ergan hojjedhee mitiiree wanta akkanaa tokko maatiin keenya hin yaadu yoo bilbille yookiin immoo damoosa keenya fudhannee yoo gara biyyaatti ergine waa dhala kootti toleera jedhanii ni gammadu mitiiree. Anis akkuma nama kamii bilbila koo bitadhee mindaa koo ergadhee booddee wanti hin yaadamin tokko kana sana hin jedhamin dhukkuba isaa kaniin hin beekne tokko anaan na qabatee maatii koorraa obboloota koorraa hundumarraa na fageessee ji'a lamaaf gargar kute. Dhukkubicha sana har'a kaasuu hin danda'u garuu haati nu deesse amma akka ishiin nu yaaddu ni beektu jechuun jaaladha. Haati nama deesse waaqayyotti aantee nama jaalatti kuni soba miti dhugaadha. Hiriyaa jedhamu miti abbaa manaa yookiin obboleessa obboleettii osoo hin taane kan rabbitti aanee nama jaalatu eenyu yoo jedhanii sin gaafatanii haadha jettanii akkasin deebistan dhaamsa kooti. Haati gaafa kamiyyuu yeroo tokko qofa si deessee si miidhattee si deessee achumatti dhaabdi osoo hin taane bara lafa kanarra jiraattu hundumayyuu si miidhachaa si dahaa jiraatti. Kanaaf haadha kee kunuunfadhu yaa ishee qabdu yaa ishee hin qabne akka carraa ta'e rabbi si jalaa fudhatee waaqayyo jannatatti haadha kee sifaa jiraachisuun dhaamsa kooti. Seenaan biyya Arabaa dubbatamee lallabamee gulaabamee
faarfatamee odeeffamee tasumayyuu hin dhumu obboloota koo gola biyya arabaa keessa jireenyaaf jettanii baatanii tattaafachaa hojjechaa akkasii yaaddan immoo tasumayyuu isiniif ta'uu dide rabbi guddaan jira yaadaaf kaayyoo kayoora keessan keessatti rabbiin waamaan dhaamsafooti. akkasuma iddoo YouTube subscribe like share